Point number 3 is that you can distribute booklets or pamphlets on the life of Prophet Muhammad. Qabxiin sadaffaan bukleetota yookiin paamfileetota garaagaraa kan seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa dubbatu raabsuudha. Warri musliman ta'an kan waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan ni jiran. Kanniinis facaasuu ni dandeessan. Hiikaa Qur'aana kabajamaa bittanii isaas namaaf qooduu ni dandeessan. Faayila PDF interneetaan miidiyaalee hawaasaa irratti namaaf erguun cinatti Qur'aana waraqaan jirus kannuun gaariidha. Wanni akkanaa dhiibbaa mataa isaa qaba. Paamfileetota yoo kutayyibaata, buukuleeta, hiikaa Qur'aanaa, kitaabban waa'ee Islaamaa irraa dubbatan kanneen ilaalcha dogongoraa namoota musliman ta'in ibsuuf barreeffaman bittanii warra musliman ta'iniif kennuu ni danda'ama. Qabxiin afraffaan namoota haalaan bebbeekamoo ta'an kan ofii keessanii haalaan beektan maqaa isaanii tarreessuudha. Namoota kanniinitti ammoo dhaamsa kanniin qajeela ofumaa geessuu qabdan. Muslimni hundi mata mataan nama addaa tokko kan beeku qabaachuu mala. Namoota bebbeekamoo ta'an ministeerota yookiin namoota bebbeekamoo biroo muslimni beeku ni jiraata. Namoota appaartimantii tokko keessa galan keessaa yoo xiqqaate namni tokko hoogganaa hawaasa sanii beekuu danda'a. Kanaafuu namni hundi namoota bebbeekamoo ta'an kan beeku maqaa isaanii tarreessuu qaba. Warra hawaasa keessatti yaadni isaanii fudhatamu barbaadee jaratti dhaamsa kana qajeela dabarsuu qaba. Wanni kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma dhimmi pirezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakroon kun dhufetti awwaanin danda'u miidiyaa hawaasaa irratti waan hojjedheen qaba. Sambooda haati warraatichi dhaamsa kana maaliif qajeela warra siyaasaa beektutti hin dabarsinee naan jette. Waan kanarratti xiqqoo harkifadhee ture. Warri siyaasaa akkuma beektan waan kanarratti tarkaanfii fudhatu ni sodaatan. Garuu haati manaatichi ati dalagaa kee hojjedhu. Kanaaf Rabbi irratti dhiisii naan jette. Anis moobaayila kiyya banee namoota maqaa qabadhee yoo ilaalu ministeerota hedduu lakkoofsa isaanii qabadheetiin jira. Maashaa Allah hedduudha. Biyya tokkorraa ministeera 30, biyya muslimaa biraarraa nama 25, ammaas nama 20 biyya biroo jiraataniif erge. Gariin isaanii ministeera muummeedha. Gariin ministeera dhimma keessaati. Gariin ministeera dhimma Islaamaati. Anis haala namoota irratti hundaawee hundaaf dhaamsa isaaniif malu erge. Sa'aa dheeraa itti fudhadhee waan kana dalage. Alhamdulillah. Bu'aan irraa harkadhe haalaan guddaadha. Bu'aa akkasiitiin harkadha jeen abdan. Hedduun isaanii deebisaa naaf kananii jiran. Gariin sa'aa muraasa keessatti tarkaanfii fudhatan. Gariin guyyaa tokko booda dalagaarra oolchan. Gariin guyyaa lama booda tarkaanfii fudhatan. Waan irra gaanis naaf deebisanii jiran. Alhamdulillah. Gariin qajeela imbaasitti dhimma kana barreessanii jiran. Gariin Facebook fi Twitter irratti yaada kanarraa dubbatan. Alhamdulillah. Faayidaa guddaa buuse. Kanaafuu muslimni hundi nama haalaan beekamaa ta'e yoo tarreesse beekuun ammoo haalaan barbaachisaadha. Gariin seeratumaa gandaa beekuu danda'a. Gariin miseensa paarlamaa beekuu danda'a. Gariin ammoo ministeera beekuu danda'a. Tarii hoogganaa hawaasa ganda keessaniitis ta'uu danda'a. Namoota bebbeekamoo beeytaniif yoo dhaamsa isaan fakkaatu qajeela isaaniif geessitan faayidaa guddaa qaba. Sababni isaa yeroo tokko tokko muslimni dammaqfamuu barbaada. Waan kana amma dura raawwadheen beeku. Ministeerota muraasa wajjin wal harkaatiin ture. Garuu haala kanaan nama hedduu qunnameen beeku. Alhamdulillah faayidaa guddaan harkadhe. Gariin qajeela deebisaanaaf kannan. Kanaafuu dalagaan afraffaan dalagamuu qabu. Muslimni hundi nama haalaan beekamaa beeku hunda tarii 10, 20, 50 yookiin 100 ta'uu danda'a. Hunda isaanii tarreessee dhaamsa isaan fakkaatu isaanitti erguu qaba. Tarii bilbilaan ta'uu mala. Meeseeji itti erguun ta'uu mala. WhatsApp irratti erguun ta'uu mala. Dhimma kanarratti itti dubbatuu qabdan. Maqaballeessii kanarratti itti dubbatuu qabdan. Tarkaanfii akkamii akka fudhatamuu qabus itti himuu qabdan. Na amanaa faayidaa guddaa qaba. Are the most important people he knows. There may be 10, there may be 20, there may be 50, there may be 100. You give them a personalized message, whether a phone call, whether a personal SMS, whether a personal message on the WhatsApp, talking about this issue, about this blasphemy, and what action should be taken. And believe me, alhamdulillah, there will be a great impact. Fifth point is that you can put billboards, hire big billboards. Qabxiin shanaffaan biilboordiiwwan gurguddaa magaalota ijoo ta'an keessatti daandiilee gurguddaa irratti ji'aafis ta'u kireeffattanii dubbii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waa warri musliman tahin waa'ee Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan dubbii namoota bebbeekamoo kan nabirraa waan gaarii dubbatan akkamitti akka nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faarsan kan garsiisu maxxansuudha. Akkasumas aayaa Qur'aanaatis maxxansuu ni dandeessan. Rabbiin akkamitti ergamaa isaa akka faarse kan mul'isuus fayyadamuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuraa Al-Qalam suuraa 68ffaa aayaa 4 irratti akkana jechuun nabiyyii faarse. Dhugumatti ati akhlaaqa irra bareedaa irra jirta. Aayaan kun waa'ee Nabi Muhammad dubbata. Akkasumas aayaa Qur'aanaa kan suuraa Al-Ahzaab suuraa 33ffaa aayaa 21 irratti argamus fayyadamuu ni dandeessan.
Ayaan kun wanni jala deemtanii qabattan wanni isin fayyadu rasuula rabbii keessa isiniif jiraaja. Kanaafuu biilboordii fayyadamuun dalagaa rasuula irratti dalagame balaaleeffachuun waan gaarii rasuula keessaa arkannu ammoo ibsuun addunyaan akka beektu taasisa. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman kanneen karaa sanirra deddeebi'an waan kana ni arkan. Dabalataan atoobis irrattis maxxansuu ni dandeessan. Poostaraa fi baanara garaagaraa makiinaa irratti maxxansuu ni dandeessan. Akkasuma karaa irratti haasawaa garaagaraa taasisuu ni dandeessan. Nabiyyii keenya cinaa dhaabbachuun maqaballeessii isaan irratti raawwatame balaaleeffachuu ni dandeessan. Sagantaawwan garaagaraa mana barumsaa keessatti ijoolleen irraa fayyadamtus qopheessuu ni danda'ama. Nashiidaa garaagaraa akka dhiheessan godhuu ni dandeessan. Musliimoonni dabalataan hiriira nagayaa bahuun balaaleeffannaa taasisuu ni danda'an. Hiriira mormii nagayaa kan maqa tureessii godhamee fi gochaawwan garaagaraa raawwataman kan adawwii waan san raawwatte balaaleeffatu qopheessuu ni danda'ama. Garuu wanni beekuu qabnu hiriirri sun hiriira nagayaa ta'uu qaba. Humna fayyadamuu qabnu. Qabeenya tokkollee barbadeessuu qabnu. Waa balleessuu qabnu. Hiriira nagayaa ta'uu qaba. Akkasumas lakkoofsi mormitootaa hedduu ta'uun gaariidha. Akkuma beeknu hiriirri mormii gurguddaan hedduun amma dura gaggeeffamee ture. Salmaan Rushdi irratti kaartoona warri Deenmaark hojjete irratti hiriirri mormii taasifamee ture. Ammaas guyyoota muraasa dura maashaa Allah uummanni hiriira guddaa taasisee jira. Biyyoota akka Bangladesh keessatti uummanni 40,000 ta'u hirmaatee ture. Heddummachuun hiriirtotaa bu'aa gaarii qaba. Hiriirri kun kan nagayaa ta'uu qaba. Gocha raawwatamee fi balaaleeffatamu irratti hundaa'ee barreeffamni gabaabaan qopheeffamuu qaba. Barreeffama sanis imbaasii Faransaay yookiin qaawunsilaa Faransaayitti ambaasaaddaraaf yookiin hoogganaaf kennuu ni danda'ama. Waan pirezidaantiin Faransaay waa'ee Islaamaa irratti dubbatee fi waan kabajaa nabiyyii keenya irratti hojjetame ni balaaleeffanne jennee itti himuu qabna. Xalayaan balaaleeffannaa kennamuu qaba. Hiriirri mormii akkanaa kun faayidaa qaba. Lakkoofsi isaa hedduu ta'uun ammoo faayidaa isaa haalaan dabala. Yoo yaamichi garaagaraa hiriira akkanaatiif taasifame nuti musliimoonni raawwachuu qabna. Akkasuma mormii nagayaan gaggeeffamu ta'uusaa mirkaneeffachuu qabna. Sababni isaa uummanni hedduun walitti qabamee jira taanaan miidiyaanis xiyyeeffannaa guddaatti kenna. Kanaafuu namoota daawwatan irratti ilaalchi gaariin uumamuu qaba. And in this case, we could see, mashallah, that many Muslim countries, mashallah, they called for the boycott of the French products. Dalagaan torbaffaan musliimoonni dalaguu qaban gochi fokkotaan akka ammaa kun biyya wahiitiin yoo raawwatame fakkeenyaaf waan Faransaay keessatti mudate hordofee dubbiin pirezidaantiin biyyattii dubbate kanaan wal fakkaatu yoo raawwatame musliimoonni meeshaa biyya sanirra uggura kaayuu qaban. Maashaa Allah. Haala kanaan biyyoonni hedduun kanneen meeshaa biyya Faransaay lagatan argamanii jiran. Meeshaalee tajaajila Faransaayis lagatanii jiran. Alhamdulillah. Inshaa Allah Faransaay irratti dhiibbaa guddaa ni geessa. Duulaan Facebook irratti gaggeesse kanaan arba'aa dabre barreeffama 5 qopheesse. Barreeffama san keessatti meeshaa fi tajaajila Faransaay haala gannu kan jiru ibseetiin jira. Namoonni hedduun haala gannu ja'anii barreeffamoota garaagaraa hedduu dhiyeessanis meeshaaleen lagatamuu qaban ifatti mul'atan. Maqaan meeshaa lagatamuu qabanii sirriitti mul'atu. Sababa kanaaf meeshaawwan Faransaay beekamoo 100 filadhe. Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Total fi kanneen birootis hedduudha. Maxxansi jalqabaa ammaxxanse biraandiiwwan Faransaa gurguddaa 10 of keessaa qaba. Maxxansi lammaffaan meeshaawwan 11 hanga 25 of keessaa qaba. Maxxansi sadaffaan meeshaawwan beekamoo gurguddoo 26 hanga 50 jiran of keessaa qaba. Afraffaan meeshaawwan beekamoo Faransaay 51 hanga 75 of keessaa qaba. Maxxansi shanaffaan ammoo meeshaawwan Faransaay beekamoo 76 hanga 100 jiran of keessaa qaba. Akka meeshaawwan sirriitti mul'ataniif jecha haala kanaan bakka 5tti qoote. Alhamdulillah, deebisaan harkadhe kan ajaa'ibaati. Maxxansa afran guyyaa tokkotti gadhiiseen inni irra xiqqaa ja'amu namoota miliyoona 4 fi walakkaa bira gahe. Maashaa Allah. Inni guddaan ammoo maashaa Allah namoota miliyoona 7 bira gahee jira. Akkumaan isiniif hime Facebook kiyyarratti hordoftoota miliyoona 22.6 qaba. Wayitaan maxxansa garaagaraa gadhiisu namoota 500 bira qofa gahaa ture. Namoota 800 biraas gahaa ture. Yoo guddaa deeme ja'ame ammoo namoota miliyoona bira gaha. Yeroo tokko miliyoona 2 biraas ni gaha. Maashaa Allah. Yeroo tana garuu maxxansi wal fakkaatus maxxansi tokkichi guyyaa 3 osoo hin guutin miliyoona 7 bira gahuu danda'e. Arrallee seenetti ilaalee ture. Maashaa Allah. Namoonni miliyoona 7 tahan dhaamsisan dubbisanii jiran. Inni irra xiqqaan ammoo namoota miliyoona 4 fi walakkaa bira gahe. Maxxansa kanneen afran yoo walitti finne maashaa Allah namoonni miliyoona 22 gahan dubbisanii jiran. Hubadha avreejiidhaan maxxansi tokko namoota miliyoona 5 fi walakkaa bira gahaa ture.
Akkumaan jee duulli wayita gaggeeffamu dalagaawwan biraa dhiisuu qabna jechuu miti. An duula kana guyyaa 5 qofaafin gaggeessuuf murteesse. Sababni isaa dacwaalee biroo irrattis ni hirmaadha. Waan kana ta'eef dalagaawwan kaawwan ifirraa dhiisuun qabnu. Dalagaa biraa dhiifnee hundi keenya waan kana qofa irratti ji'a tokkoof xiyyeeffachuun qabnu. Guyyoota muraasa tarii guyyaa 5 guyyaa 6 yookiin 7 kanneenii fi duuluu qabna. Sanbooda jidduun dalagaa biraatti deebi'uu qabna. Namoonni biroo kan dalagaa kana fuulduratti oofuu qaban ni jiran. Kana booda qabxii 14 irratti irraa dubbadha. Meeshaa biyya sanii ifirraa lagachuun dhiibbaa guddaa qaba. Kaartoona biyya Deenmaarkitti hojjetame hordofee gochi akkanaa kun bara 2006 raawwatamee ture. Yeroo san gaazexaan Deenmaark kaartoona sobaa nabiyyiidha jee isa 12 qopheessee ture. Alhamdulillah tilmaama yeroo san kannameen biyyi sun doolaara biliyoona 2 ta'uu khasaarte. Wanni akkanaa kun dhiibbaa guddaa qabaata. Kun qabxii 7ffaati. 14 point. So banning the products has a great impact. And when this was done in 2006 in relation to the Danish cartoons against the Prophet, when there were 12 cartoons that were printed in the Danish newspaper, Alhamdulillah, according to estimate, they went in a loss of somewhere close to $2 billion. And it has a great impact. This is the 7th point. The 8th point is that every Muslim